Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan. Mi'arraa seenaa ajaa'iba takkan qabadhee isiniif dhufe. Gurbaa tokko ture. Gurbaan kuni hawaasa naannoo isaa san biratti hedduu kabajaa fi jaalala qaba ture. Hiriyoonni isaa haga tokko gurbaa kana ammoo itti hinaafani. Akka inni kabajaa fi jaalala hawaasa kana biratti qabu godhuudhaaf shira adda addaa irratti xaxan. Shayitaani dura mana keessaa gannama eegalaa haadha mana isaa ta'e inni akkaan jaalatu bira deemaniiti bara abbaan mana keetii gizee namaa walitti araarsa jeesi biraa ba'ee ala guyyaa lama sadii bulu akkanatti dhalaa biraatti wajjin sagaggaalummaa dalagaa jaartii namaatii wajjin faa haraam dalagaa minaamin jedhanii haadha mana isaa kanatti himan. Haati mana isaatis waan hedduu hinaaftuuf osoo isarraa adda hin baafatin ilma tokko qabaa ilma tokkichaa san dhiistee fi haatee biraa deemte. Jaartii isaati wajjin addaan baasaniiti bakka hawaasni itti walgee tattaa'u bakka akka sargii taziyaa bakka akkanaa kanatti deemanii bara abaluu wanni inni jaartii isaati wajjin adda ba'ee fi sagaggaalummaa dalagaa dhalaa biraati wajjin zinaa dalagaa tanaa fi jaartiin isaatu dhiistee biraa deemtee jedhanii kabajaa inni uummata biratti qabu san dhabsiisuu eegalan. Ilaalchi namoonni isaaf qaban gadi aanaa taanaanii aaree ganda san keessaa xarafatti achi ba'ee goojoo xiqqoo takka jaaratee ilma isaa guddifachuu eegale. Gurbaan kun qabeenya illee waa takka hin qabu bineensota adamsuudhaan ilma isaa kana guddifate. Guyyaa tokko akka tasaa ifuma ilmi isaadhaa kun guddateef ilma isaa kana wajjin harree tokko qabanii harrichi tokkicha san fuudhanii bosona naannoo isaanirraa achi fagoo tokko dhaqanii bineensa adamsatanii borofa ajjeesanii harreetti fe'atanii kara mana isaanii imalan kara mana isaanii deebuu eegalan. Isaanumaa karaa deemu jiru roobni karatti itti roobe harrichi isaanii kuni kufee miilli duraa cabe. Amna silaa sa'aatii takka deemanii galan sa'a afur karaa deeman dadhabaniiti hafuura fudhachuudhaaf tatta'an. Gurbaan akkas jeen abbaayyee rabbiin kuni waa takka illee nun jaalatu jeen ifan dhaladhee asgeerraa eegalee ani takkaa gammachuu argeen beeku yeroo hunda rakkuman arkaa jeen. Gurbaan jireenya irraa abdii murate rabbiin hedduu nu jaalataa jeen. Waan inni harricha keenya kana miila cabsee amna silaa za'a takka deemnu za'a afur karaa nu deemsiseef kana hin beeytu akkana hin jiinii jeen. Jireenya keessatti rakkoon si mudatuun hedduu gaariidha. Rakkoon akka mana barumsaati yoo nama aqlii qabu taate rakkina kana keessatti waa hedduu baratta. Diina keetiif fira keetis rakkina kana keessatti adda baafatta. Nama si jaalatuuf kasi jibbus rakkoo kana keessatti adda baafatta waan ta'eef jecha rakkina hin jibbinii rakkoon akka mana barumsaati waa hedduu irraa barattaa jeeniiti ilma isaa kana jajjabeessee ammas imala isaaniitti fufan. Mana isaanii bira gogaanii rooba roobessaniin mandiisuun yookaan bakakkaan itti buutee manni isaanii jalaa gubate. Mucaan taa'eeti boo'e. Yoo boo'u abbaan maaliif boochaa jeen reefuun tana rabbiin nun jaalatu hoggansiin jiru nu jaalataa yattee na jajjabeessite kunoo mana keenya nu jalaa gubee maal keessa gallaa jeen manni keenya nu jalaa gubatuun kunis kheyrii fi jeen ati hin beeytu jeen wallaahi yaa ilma kiyya rabbiin hedduu takka nu jaalataa jeen maaliif yoo naan jette osoo silaa harrichi keenya kun miilli nurraa cabuu baatee amna sa'aat akkatti deemnee galu san za'a afur karaa yaa'uu baanne arra nuti mana keenya kanaa wajjin gubannaa jeen. Mandiisuu mana keenya buute tun nuu mana kana keessa jiru nutti buuti mana kana wajjin gubannaa jeen. Ammaan tana mana nu jaaraati hin yaaddawin jeenii bosona seenee muka ciree dhufee bootuma manni isaa gubate san daaraa bakka sanii xaragee lafa qotuu eegale. Bakakkaan mana isaaniitti buutee gubde suni lafa keessa gadi linne osuma haadhu jiru lafa keessaa baase ilma isaatiin akkas jeen ati waan biraatiif yaaddoo jirtaa hunoo daa'imman dhiyoo argannee jirraa jeetii fuudhee maallaqatti deeffatee yeroo maallaqatti gurguratu maallaqa guddatti gurgurate. Bakka mana goojoo xiqqootti ijaarrachuudhaaf keessanii fooqii darajaa eeggate tajaajila tana ijaarrateeti abbaa qabeenyaa jabaa ganda sanii ta'e nama yatiima nama ilmoo haadhaaf abbaan qabnee fi nama rakkate hundi bira dhaabbatuu fi gaaroommina isaa sana akkasumatti itti fufe. Gaafa rakkoo hamtuu keessa buute gaafa rakkoon takka si mudatte jirjirtee if hin jibbin rabbiin wama lamaa fi rakkina san sitti fida takkaasiittuu jallatee faagaabee rakkina saniin si shiilessuudhaaf rakkina saniin si qajeelchuu fi rakkoo san sitti fida takkaa immoo sadarkaa ati keessa jirtu sanirraa ol si fuudhuudhaaf si fattanuuf rakkoo san sitti fida waan ta'eef jecha rakkoon mana barumsaati rakkina sitti dhufuun gaariidha if hin jibbin sinjaa galatoomadha. Viidiyoo yoo isinitti tole laayik godha. Thank you my fandas.